Nagaaf araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti. Tole viidiyoon eeggadda dalagee irratti koomentii obboleettii keenya kanaa waliin haa dubbisnu gamanumaan gara yaada kootti darba jechuudha. Akkasitti obboleettiin koo sifuu koo mee waanaan jedhi ani erga biyya Joordaan deemee waggaa 5 garuu dhugaa waan tokko hin qabu namaaf hin laanne garuu wantiin hojjedhu maatii kootti sin ergine. Garuu uffata kanan uffadhu jetti. Obboleettii koo kana keessaan dubbiseen ture. Dhugaa isiniin jedha. Keessaan dubbiseen ture ishii faana haasaan ture. Ishiin illee akkana ni koomentii ishii kanarra dhaabadhee yaada gaarii obboloo tokko warra kaaniif illee kennuuf na affeertee jirti jechuudha. Kanaafuu mee yaada kanarraa waan guddaa akkasiin barattan abdii guddaan qaba jechuudha. Egaa obboleettiin koo kuni waggaa 5 Joordaan keessan hojjedhe jettee birrii koo namatti sin kennine jettee eenyumallee hin laanne jette akka jettutti jechuudha. Deebi'ee immoo birriin koo miindaan amma ji'aan dhufutti baay'een jarjaraa jette. Maaliif gochuuf barbaadu jarjartu beektu waan biraa gochuuf miti. Uffata bitti. Mucaan kun jechuudha. Caammaa namni dhannee dhadhaa uffata namni uffata aadaa Oromoo dhugaa baay'ee na ajaa'iba jechuudha. Na viidiyoodhaan na dawalaa turte galgala. Uffata aadaa Oromoo hankutaa 11 dirribii 2 jira. Na amanaas na amanuus dhiisaa. Mucattiin kun amma TikTok irraa baatee dhiisteetti. TikTok garuu follow guddaa qabdi. Dhiisteetti cufteetti amma. Innaa maal isinii jechuun barbaade seetani. Shamarran keenya ishii kana qofa miti danuu keenya takkasi. Gaafa biyya kana dhufnu miindaa nuti nyaannuu fi uffata nuti binnu wal madaalaa miti. Dhageessanii yoo baay'atee miindaa nuti biyya kana keessatti nyaannu ji'atti birrii 1,000 sayyuu reefu 1,000 gale. Birrii 1,000 kana keessaati har'a caammaa tokko caammaa 280 bitteettu jirti mucaan Joordaan keessa teessee caammaa birrii 280 bitteettu dhaggeeffadhaa kana. 280 birrii Itoophiyaatti yoo zara birrii meeqa akka ta'u yaada. Birrii meeqa akka ta'u asaaba kuma keessan. Kanaaf uffati nuti iddoo kana teenyee daaraa aadaa tokko birrii 150 binnu daar birrii Itoophiyaatti hammam ta'a? Daarri nuti biyya kana keessatti birrii 20 birrii 30 binnu birrii Itoophiyaatti hammam ta'a? Ishi akkasitti immoo miindaan keenya sun deebi'ee ji'aan nu gaha. Kana malee immoo hin baati mucaan ala. Obboleettii koo asumaanatti illee dhaggeeffattu abdii guddaan qaba. Kanaaf maal isiniin jechuun barbaada seetani. Gaafa manaa baanee kaayyoo qabna. Karooraaf manaa baane. Garuu as dhufnee namaaf sagaduu yookaan naggaadeedhaaf nagaduuf miti kan nuti dhufne. Uffata yoo ta'e dhugaa isiniin jedha. Amma meeqa keessantu jira uffata biyyaaf illee dhuftan kan uffanne. Jirra hunduma keenya. Uffata biyyaaf illee dhufne yoo akkana akka carraa ta'e gaafa viidiyoo fa'aa waraabnu gaafa gara TikTokitti baanu yoo uffanne irraan kan hafe. Uffata biyyaaf illee dhufnu uffachaa jirra uffachaa hin jirru. Nu qabeefaa kan gannee galufaa jira waan ta'eef jechuudha. Kanaaf uffanni biyya kana keessatti nu barbaachisa uffanni nu barbaachisa garuu madaallee akka jireenya keenyaatti akka jireenya Itoophiyaa faana wal madaaluutti madaallee bitachuun nurra jiraata. Caammaa tokko 280 150 bittu oomaas hin fayyadu. Caammaan ati fakkeenya 150 bittu birrii Itoophiyaatti birrii meeqa yaadi? Birrii 6,000 birrii 7,000 ta'a. Ati immoo jireenya Itoophiyaa jiraachaa fi caammaa birrii 7,000 8,000 bittee uffachuun immoo wal madaalaa sirriidha hin ta'a hin ta'u. Kanaaf maal isiniin jechuun barbaada. Uffata illee bitachuun keessan gaariidha. Garuu alaamaa fi karooraan bitadhaa. Wanta jireenya keenya waliin faana madaallee gochuun barbaannu nun barbaachisu. Maaliif orma miti. Warrumti nuti biraa hojjennu
turtii waggaa lama waggaa sadii keessatti faayidaa tokkoon agarsiifne yoo ta'e yookaan yoo gaasaan nu gaafatan mana ijaarranne yoo jenne lafa bitanne yoo jenneeni dhugaa isiniin jedhanu taasifuu danda'u. Guyyaa guyyaan gaafate daara xalabdee daara guurtu isaanuu si taasifuu danda'u. Kanaaf obboleettii koo wanti siin jedhu kan darbe darbeera. Kan darbe dhiisi. Kan gara fuulduraan si gorsa. Uffatallee hin bitiin si gaha. Gaafa biyya kana keessaa galtee uffata bitadhu gali. Inni tarra bittu kun asitti jireenyi sitti tolee furdachuu dandeessa gaafa Itoophiyaa galte sitti ta'uu dhiisuu akka danda'u beeki kana. Kanaaf uffatallee wal madaalchisaa laalaa bitadhaa. Jireenya keenyaa fi haala kinfiltii keenyaa wal madaashifnee bitachuu nurra jiraata. Deebi'ee immoo waggaatti gizee lama gizee sadii yoo bitannee gahaadha. Mindaa dhufuu keessaa ji'a binna yoo ta'e maanni eenyuuf nagan maal gochuuf hojjennare uffata qofaa hojjenna argate otoo nyaattee qoonqoo shiittee garaashii guuttattee gaarii uffata qofaaf hojjechuun hin barbaachisu. Adaraa keessa shamarran keenya akkas gootan uffata lafa kana teessan uffata akkaataa malee bittan dhiisa. Gaafa biyyatti galtu bitadhu birrii kee walitti qabadhu keewwadhuuti. Inni sitti birrii 5,000 bitu biyyatti galte 3,200 hin bitatta. Kanaaf obboleettii koo si qofa miti namoota danuutu akkasi. Gaaffii keetiif kunoo deebisiif laadheera hammam beeku keessaanis si gorseera. Kanaaf hundi keessanuu itti fayyadamaa yoo isin tole share kompiiliinkii naaf godhaa. Waggaa 5 Joordoon keessa hojjedhee homaa tokko hin qabu. Maatii koos hin gargaarre. Namaas hin kennine homtus narraa nyaanne. Garuu maal itti fite uffata kootitti fite. Jettee obboleettiin keenya tokko itti mucayyoon kuni seenaa ishee haasofti. Dhagahee waan kana irraa hin barattu jedheetan gara keessa fide. Akkasuma immoo anillee yaada irratti obboleettiin keenya dubbatte kanarrattan yaada xiqqoo ishee kennaa hanga dhumaatti nafoona ta'an affeerraa kooti. Egaa hordoftoota kiyyaa akkuma viidiyoo jalqabaa dhageessanitti obboleettiin keenya tokko kan jirtu Joordoon keessa hojjetti waggaa 5 guutuudha kan ishiin hojjette. Waggaa 5 kana keessatti mucayyoon kun maatii koos hin gargaarre yookiin immoo dhiiraanis qarshii koo nyaatamne. Garuu kana anu ofuma kiyyaafin balleessi mindaa koo aga ji'aan dhufutti nan jarjaraa baasuudhaafi uffata garagaraa ittiin bituudhaaf kan uffanna kan namni uffanne uffadha. Ani taadhan tokko na jala hin darbu jetti. Waan baay'ee nama ajaa'iba dhugaa. Ijoolleen keenya jechuudha yeroo tokko maaliif akka baanillee kan hin beekne baay'eetu jira jechuudha. Waan miidiyaan kun waan baay'ee nutti agarsiisa. Irraallee hin baranna irraallee ofeenna nama sammuu qabu irraayis of eegaa irraayis hin barataa jechuudha. Beektanii waan baay'eedha bar ittiinis hin bashannanta jechuudha miidiyaa kana. Egaa obboleettiin keenya kuni dhugaa dubbachuu fi ijoolleen akkanaa baay'eetu jira. Ani waan baay'een taasifame tuktukii kanarra jechuudha. Tuktukii ta'ee garuma fe'enu ijoollee baay'ee waan baay'een taasifabe beektanii keessattuu gara tuktukii kanaanan baay'ee taasifabe. Maal taasifde jechuun keessanii oolu. Qoyi nuti gizee biyyaa baanu salbaajii dhabneetii miti qayyaruu dhabneetii miti yookiin ittiin bashannanuufii miti qarshii kana hojjennee of jijjiiruuf maatii keenya jijjiiruudha of jijjiiruudha. Boru nama taanadha yeroo humna qabnu kana hojjennee nama taanadha malee salbaajii boroo ciccittee dhumtuu fi waggaa 5 dhiisiti dhugaa obboloota koo jechuudha. Anuma mataa kooti namni nan amantan osoo uffata ani guyyaa takka uffata qarshii kiyya baasee bitadheen beekuus hin jedhe. Amma kunoo galuufan amma sa'aatii kana jechuudha. Kunoo jiinii 2 na hafteen ji'a 2 tana keessatti waan tokko bitaafan. Isaayyuu waanuma tokko bita malee waan baay'een bitu. Maaliif? Maali ani kaayyoon qaba kaayyoon beef bututtuu asitti bituu fi mati sinii galee maaliif biyyatti akka namaatti mana ijaarradhee lafa bitadhee odoowwan biraa dhiisaa ijoollee mana ijaarrachuu baattanii lafuma bakkattuu bitattanii gaafa galtan gurgurattanii mana ijaarramaa bitachuu dandeessa sinii galee waan baay'eetu jira barra. Ani ijoolleen keenya yeroo tokko akkuma waan salbaajii kunu miidiyaa kanarratti laayiviidha waraabuuf wannoodha waraabuudhaaf jettu tukiidha waraabuuf ta'e ani maal akka ta'e hin beeku. Ani guyyaa takka shi'een irraa xalabadhee hin beeku. Guyyaa takka jechuudha ani yaadafuu isaantu naaf bitaayyuu uffata jechuudha takka uffata caammaa akkasitti jira uffanni akkasitti jira guyyaa takka kaawwadhee laayivii tukiidha waraabee hin beeku. Akkuma na agartan asirratti illee uffata gaarii uffadhee waraabee hin beeku. Uffadhu
Ani baanuma kushiinaa keessan jiruunan viidiyoo yuutuubiitis hojjedha. Viidiyoo tuktukiitis hojjedha. Sinii galee isumaanan hojjedha malee ani guyyaa takka akkuma namni kafana uffatee laayivii waraabu kan yookiin immoo viidiyoo waraabu uffadhee guyyaa takka waraabee hin beeku. Maaliif dhabeetii miti uffata nan qaba. Anuu fi kiyyaa osoo hin binne iyyuu kan isaan naa bitan likkii maleedha jechuudha. Kanaaf maaliif hin uffanne beektanii? Ani kaayyoon bahee uffata uffachuufi miti. Kanan biyyaa fide iyyuu hin uffanne ani. Gizeen gala as deebiin hin uffanne. Maal na fayyada? Amma dhiisati yeroo dura dhufe sanuu iyyuu uffata Itoophiyaadhaa fide akkasumatti tan biyyatti deebisee jechuudha. Hin uffanne ani. Maaliif kanan uffadhu shishiniidha. Shishinii min beektanii shishinii qaqalloo wanta hin beektan jechuudha. Ijoolleen beektan. Ani yuunifoormiin uffadhu. Isan uffadhe jechuudha. Yeroo baay'ee viidiyoo kiyya keessa galtanii ilaaluu dandeessan. Guyyaa takka an uffata akkuma namaa kana zanaa jedhee uffadhee waraabee hin beeku jechuudha. Maaliif kaayyootu na daangisa waan ta'eef. Mee viidiyoo itti aanuun isinii dhufa waa'ee kana. Obboleettiin kun akkasitti zeeroo galtee uffata qofatta hambistee ofiishiitii qullaatti haftee irraa waa barattu jedhee viidiyoo kana fide paartii tokkoffaadha. Paartii lammaffaa immoo ofii kiyyaafan viidiyoodha isinii dhufe waa'ee micoo kanaa takka takkaa isinitti haasa'a.